odeeffannoowwan liiga Awurooppaatiin walqabatan kan isin biraan ga'uun ta'a. Liiga Awurooppaatiin kaleessa kilaboonni marsaa itti darban akkasuma tapha playoff yookiin dhagaa galaatiif darban kan kufan hundi isaaniitu adda baaniiti jiru. Akka walii galaatiitti qabxii kaleessa galmaa'ee ilaaluudhaaf Aston Villaan goolii 3-2 Red Bull Salzburg injifatee taphoota 8 keessaa 7 olaantummaadhaan xumuree jira. Daqiiqaa dhumaarratti goolii galcheen kan milkaa'uu danda'e Aston Villaan kaleessuma Basel Reserratti Victoria Plzen mo'amee jira. Celtic goolii 4-2 Utrecht mo'atee jira. Taphni FCCB fi Fenerbahce goolii 1 qixaanii kan goolabame. Genk goolii 2-1 Malmo akkasuma Gohedegli fi Sporting Bragaan goolii malee xumuranii jiru. Lille goolii 1-0 Freiburg mo'atee jira. Ludogorets Razgrad Nisin goolii 1-0 yoo injifatu. Kilabiin Israa'el Maccabi Tel Aviv Reef Deeggartoota fuulduratti Bolognaadhaan goolii 3-1 mo'amee jira. Tapha tokko osoo hin injifatin dorgommicha keessaa hafee jira yookiin ba'ee jira Maccabi Tel Aviv. Midtjylland goolii 2-0 Dynamo Zagreb Nottingham Forest galchii 4-0 Frankfurt injifate. Olympic Lyon akkasuma goolii 4-2 PAOK Athens injifate. Panathinaikos fi Roman goolii 1 qixa. Porto fi Rangers akkasuma taphni taphatan injifannoo Porto goolii 3-1 kan xumurame. Real Betis goolii 2-1 Feyenoord injifatee jira. Red Star Belgrade fi Celta Vigo goolii 1 qixa. Sturm Graz goolii 1-0 Bayern akkasuma Stuttgart goolii 3-2 Young Boys mo'atee jira. Tapha Real Betis goolii 3-2 Feyenoord injifatee irratti Antonin goolii 1 galchuudhaan akkasuma kubbaa goolii taate kan Izazuliin daqiiqaa 32 irratti galchee mijjeessuu danda'ee jira. Sanaan alamoo taateen addaa tapha kanarratti mudate. Egaa leensaan kilaba Feyenoord taphataa duraanii Arsenaal Robin van Persie ta'uunsaa beekamaadha. Elmi van Persie immoo Shakwel kan jedhamu kilaba kana keessa taphataa Feyenoord keessa taphataa jechuudha. Kaleessa miidhamni cimaan Shakwel mudate. Egaa dirree keessa akka ba'u taasisee jira. Taphataan kun Shakwel yookiin ilmi Van Persie yeroo miidhamee dirreedhaa ba'u Van Persien akka leenjisaatti osoo hin ta'in akka abbaatti itti siquudhaan miidhama taphataa kanaa yeroo ilaalaa turee fi yeroo gaddu mul'ateeti jira. Miirri abbummaas viidiyoo sana keessatti ni mul'ata. Miidhamni ilma Robin Van Persie Shakwel mudate kun miidhama cimaa ta'uu akka danda'udha. BBC'n kan gabaase garuu taateen kaleessa ta'e gama miidiyaa hawaasaatiin xiyyeeffannoo argachuu isaatii kan hubachuun danda'ame. Akka walii galaatitti garuu liigii Awurooppaa bara kanaatiin kilaboonni 36 hirmaatanii jiru. Akkuma Champions League Awurooppaa liigiin Awurooppaas bifa liigiitiin yookiin kilaboonni hundi isaaniitu kan waliin dorgomaa jiran iddoo tokkotti. Kilaboonni sadarkaa 1-8 xumuran gara xumuraatti ni darbu. Sadarkaa 9-24 kan xumuran tapha dhagaa galaa yookiin playoffidhaaf ni qaqqabu. Kan isaanii gadi xumuran yookiin sadarkaa 25-36 xumuran dorgommii keessaa kan ba'an ni ta'u jechuudha. Kilaboota jajjaboo dorgommii kana keessaa ba'an keessaa kilaboonni akka Nice, Rangers, Feyenoord, kilabiin Van Persie leenjisuu jechuudha keessatti argamu. Kanneen gara marsaa mo'atan darbuutiif qaqqaban tapha playoffidhaaf qaqqaban keessaa immoo kilaboonni kanneen akka Celta Vigo, Nottingham Forest sadarkaa 13 kan xumure. Kilabiin England Bologna faas keessatti argamu sadarkaa 1-8 xumuruudhaan kallattiidhaan kan darban xumuraaf jechuudha. Olympic Lyons kilabiin France taphoota 7 taphate keessaa taphoota 7 injifachuudhaan qabxii 21 tokkoffaa ta'ee darbee jira. Akkasumas Aston Villaanis gareen Unai Emery jechuudha taphoota 8 keessaa 7 injifatee gara marsaa lammaffaatti darbee garaagarummaa gooliitii wal caalanii Olympic Lyons fi Aston Villaan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaadhaan kan darbanii. Aston Villaanis tapha tokko qofaadha kan mo'amuu danda'e. Midtjylland qabxii 19 sadarkaa 3ffaan darbee jira. Kilabiin kun
kilaba bara kana liiga Awurooppaa taatee ta'e jechuu dandeenya ga'umsa ajaa'ibaati kan mul'isaati jiru taphoota 8 keessaa 6 injifatee tapha tokkoon qixxabee tokko mo'amee qabxii 19 sadarkaa sadaffaadhaan kan xumure Real Betis qabxii 17 sadarkaa afuraffaa akkasuma Portoon qabxii 17 qaba Sporting Bragaanis 17 Freiburgis 17 qabaachuudhaan sadarkaa 7 jiru qabatanii jiru kilabiin Italy Roomaan qabxii 16 sadarkaa 8ffaadhaan xumure marsaa ittaanutti kallattiidhaan darbuu dandeetti jira jechuudha qabxiiwwan liiga Awurooppaatiin galmaan kana fakkaatu jechuudha akka walii galaatitti odeeffannoowwan jijjiiraa fi gabaaboo birootti darbuu taphataa Chelsea Axel Disasi argana West Ham Uniteditti makamuudhaaf dhiyaatee jira taphataa Chelsea Disasiin argisaan West Ham Uniteditti makamuudhaaf akka dhiyaateedha kan gabaafame kilaboonni lamaan haasaa taasisaniin akka walii galaa jiranis ibsamee jira lammiin Italy Disasiin lammiin French Axel Disasiin egaa Chelsea keessatti carraa taphaa argataa kan jirre beekamaadha gara West Ham deemu akka barbaadus dubbatee jira gara Italy deemuudhaaf dhiyaatee ture ta'us garuu filannoon isaa West Ham akka ta'eedha kan himamaatti jiru Ademola Lookman argana lammiin Nigeria taphataan sarara fuulduraa kilaba Atlanta Ademola Lookman taphataan kuni Napoliidhaan barbaadamaatti jira kilaboonni kanneen akka Fenerbahce faa Galatasaray faa taphataa kana fudhachuu barbaadu Fenerbahce mindaa taphataa kana euro miliyoona 9 dhiyeessee jira jedhamee jira jijjiirraa taphatichaatiif ammoo euro miliyoona 30 Atlantaadhaaf akka dhiyeesseedha garuu ammatti Atlantaan wanni jedhe hin jiru jijjiirraa taphataa kanaatiin wal qabate Napoliin ni barbaada jedhamee ture ta'us garuu Atlantaan Napolitti gurguruu hin barbaadu garuu kilaboonni akka Fenerbahce fi Galatasaray gatii taphataa kana kan dabalan yoo ta'e carraan Ademola Lookman gara Turk deemuu qabu olaanaa akka ta'e himamee jira Leensaan Marseille Roberto Di Zerbiin hojii gadhiisuudhaaf xalayaa galfatanii jiru lammiin Italy Roberto Di Zerbiin tapha Champions League Awurooppaa roobii darbee kilab Bruugeen goolii 3 mo'aman booda oduun kun kan dhagahame egaa Olympic Marseille dorgommichaan ala ta'eeti jira Leensaan kun dursas hojii leensummaarraa ni geggeeffamu jedhamee haasamaa ture isaan garuu dursanii hojii leensummaa kilaba Olympic Marseille gadhiisuu galfachuu isaaniiti kan gabaafame Olympic Marseille ammatti wanti jedheen jiru kin deebiin kenne hin jiru garuu tapha Ligue France bor diree isaaniitiin ala Paris waliin qaban dura hojii gadhiisuu malu jedhamee ture gama Roberto Di Zerbiin bara 2024 leensaa Marseille ta'uudhaan kan qacaraman kontiraataa hamma bara 2027tti kilaba kana waliin isaan tursiisuu qaban ture ta'us garuu ga'umsa agasmara jabaa ta'e yookiin amansiisaa ta'e Olympic Marseille keessatti mul'isuu dhabuu isaaniitiin kilabicha keessaa bahuudhaaf akka dhiyaatanidha kan gabaafamaatti jiru Crystal Palace Strand Larsen mallatteeffachuudhaaf dhiyaatee jira Crystal Palace taphataa sarara fuulduraa kilaba Wolves kana paawundii miliyoona 50 mallatteeffachuudhaaf akka dhiyaateedha kan himame kun ammoo seenaa jijjiirraa kilabichaa keessatti taphataa qaalii isa taasisa jedhamee jira taphataan inni kana dura mallaqa guddaa baasee mallatteeffate Crystal Palace Brennan Johnson ture paawundii miliyoona 35 amma Larsen riikoordii kana ni fooyyessaa fi kan eegamu Jean Philippe Mateetaan torbee kana keessa turtii fi kilabichaa boonsaa ni murtaa jedhameeti jira taphataan kun kilabichaa kan boote taphataan Wolves gara Selhurst Park deemuudhaaf carraa bal'aa akka qabuudha kan gabaafame Leeds paawundii miliyoona 40 dhiyeessee ture Wolvesiif garuu paawundii miliyoona 40 hin fudhadhu jechuu isaatiin wal qabatee jijjiirraan kun kan gufate ta'uun isaanii yadatama amma garuu gatiin Crystal Palace taphataa kanaaf dhiyeessee Wolves akka amansiiseedha kan himame odeeffannoowwan birootti darbuu jijjiiraadhuma wal qabatee Monaco arganna waliigaltee Paul Pogba adda kutuudhaaf haasaa eegalanii jiru Monaco fi Pogbaan haasaa jiru jedhamee jira dhimma egeree Pogba irratti Paul Pogbaan waggaa
tokkoo fi ji'a jahan booda yookiin ji'oota 18 booda gara taphaatti deebuun isaa ni yaadatama. Taphataan duraanii Manchester United Paul Pogba sababa qoricha humna dabalataa fayyadame jedhamuudhaan ji'oota 18f kubbaa miilaa irraa ugguramee ture. Sana booda erga uggura isaa xumureetiin gara direetti deebi'ee booda sababa midhamaatiin taphoota hedduu carraa taphachuun arganne. Monaakonis faayidaa yookiin tajaajila taphataa kanarraa barbaadu hin arganne. Sababuma kanaaf Monaakoon kilabichi jechuudha taphataa kana waliin gargar ba'uudhaaf akka dhiyaateedha kan himaati jiru. Egereen Pogba kilaba Brazil ta'uu akka danda'uudha kan himame. Gaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti taphattoota kennaa addaa qaban keessaa tokko kan ta'e Pogbaan kubbaa miilaa keessatti qixa eegameen akka hin tajaajille beekamaadha. Amma egereen isaa gara liigii Brazil ta'uu akka maluudha kan gabaafamaati jiru. Odeeffannoo xumuraatiin River Plate argana staadiyeemii isaa haaromsuu fi staadiyeemiin River Plate Monumental jedhama. Kilabii beekamaa Arjentiinaati. Egaa kana dura teessoo 85 qaba ture. Amma teessoo haaraa 16,000 dabaluudhaan teessoo 100 fi 1,000 kan qabu staadiyeemii haaromsuudhaaf akka ta'edha kan ibsame. Kunis staadiyeemiin Barcelona ni kwaampitaanii sadarkaa lammaffaa isa qabachiisa. Ni kwaamp teessoo 100 fi 5,000 qabaachuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti argama. Haaromsi staadiyeemii kanaa $1 miiliyoona 100 ni barbaachisa jedhamee jira. Waggaa 3 keessatti ijaaramee xumuraa fi kan eegamu hojiin isaa ji'a 2 booda ni eegala jedhameetu jira. Dhaabbanni SBP jedhamu kan staadiyeemota gurguddoo kanneen akka Tottenham Hotspur, Allianz Arena fi Santiago Bernabeu hojjete haaromsa staadiyeemii Monumental kana irratti akka hirmaatu ibsameetu jira. Tooniin London sana 46 gaafa ebla 18 kan fiigamu ni ta'a. Maraatoonii London bara kana irratti atileetonni jajjaboon hedduu ni hirmaatu. Isaan keessaa Taamiraat Tolaa dorgommii kana irratti qooda ni fudhata. Dheeressaa Galataas atileetiin Itoophiyaa dorgommii kana irratti hirmaatudha. Yoomiif Qajeelchaas maraatoonii London kana irratti akka hirmaatu beekamee jira. Yoomiif erga dorgommii tiraakii irraa gara fuula Ulaisaa gara dorgommiiwwan daandiratti fuulleffatee qabxiiwwan fooyyee galmeessaa jira. Atileetiin kun egaa amma maraatoonii London kana irratti ga'umsa akkamii mul'isa kan jedhu kan eegamudha. Atileetiksii addunyaatti sadarkaa pilaatiinamii qaba. Maraatooniin London ebla 18 fiigamaan lammiin Keeniyaa shaampiyoon dorgommichaa Sebastian Sawe ni hirmaata jedhamee jira. Yeroo Sebastian Sawe tokkoffaa ba'u sadarkaa lammaffaadhaan kan xumure atileetiin Uganda Jacob Kiplimoos kan hirmaatu ni ta'a jechuudha. Atileetonni kunniin atileetota Itoophiyaa waliin morkiin isaan geggeessan maraatoonii London bara kana irratti xiyyeeffannoo argatee jira. Premier League Itoophiyaa sarbee 18ffaan har'aa yoo eegalu staadiyeemii Finfinneetti Midagannat Shiree Madaan Itoophiyaa waliin kan taphatu ni ta'a. Stadium University Science Technology Adaamaatti taphoonni lama ni taphatamu. Taphoonni kunniin Hawaasaa fi Itiyoo Electric sa'aatii 9tti yoo taphatan akkasuma taphni Walaayittaa Dichaa fi kilabii bulchiinsa magaalaa Adaamaa sa'aatii 12 irraa eegalee kan taphatamu ni ta'a. Gaafa Sanbataa Dirreedawaan Hadiyyaa Hosaanaa Machaal kilabii bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin ni taphatu staadiyeemii Finfinneetti. Akkasuma Bunni Sidaamaa Bahar Daar waliin Sanbatuma morkiin geggeessan ni eegama. Dilbata Yuunivarsiitii Walwaloo Addigiraat Arbaa Minci waliin Faasil Qiddus Goorgis waliin Maqalee Sabaa Indartaan Bunni Sidaamaa waliin Baankii Daldala Itoophiyaa Nageellee Arsii waliin ni taphata. Nageellee Arsii Itoophiyaa 17ffaa liigichaatiin Bunni Sidaamaa deeqaa dhumaarratti peenaalitii Daawit Tafarraa guutaa galcheen injifatee garaagarummaa gidduu isaanii dhiphisuun ni yaadatama. Taphni Baankii waliin geggeessu akkasuma garaagarummaa liigichaa dursaa kan jiru Bunni Sidaamaa waliin qabu kan itti daran dhiphisu ta'etu eegama. Maqalee waliin kan taphatu Bunni Sidaamaa innis akkasuma morkii jabaa kan geggeessu ta'uu isaati. Premier League Itoophiyaa kana hamma taphoonni torbee 17 taphatamaniiti jiru. Kilaba lama qofaadha torbee 16 kan tapha qixxeessitu kan qabu
sanaan ala garuu kilaboonni hundi isaaniitu torbee 17 taphatanii jiru. Bunni Sidaamaa qabxii 33 liigicha dursaa jira. Kilaboonni 4 qabxii wal qixa qabaachuudhaan sadarkaa lammaffaa shanaffaa jiru qabatanii jiru. Machaal Hawaasaa Nageellee Arsii fi Faasal qabxii 29 qabu. Garaagarummaa gooliitti wal caalan jechuudha. Goolii qulqulluudhaan sadarkaa lammaffaa shanaffaa jiru qabatanii jiru. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Adaamaa qabxii 27 goolii qulqulluu sadiin sadarkaa jaffaa irratti argama. Sanaan ala kilabiin bulchiinsa magaalaa Shaggar sadarkaa 16 irratti argama. Qabxii 17 sadarkaa 16 irratti argama. Torbee 17 irraa qabxii 17 argatee giddu galeessaan tapha tokko irraa qabxii tokko argataa jira jechuudha. Kilabiin kun idaa goolii 4 qaba. Taphoota 17 gooliin 17 itti galeetii jira. Akkasuma goolii 13 kan galchuu danda'e. Sadarkaa gadii keessa Yuunivarsiitii Ololoo Addiigiraat Walaayittaa Diichaa fi Arbaa Minci inni argamu. Barichaan kilabiin tapha tokkollee hin injifatin kilaba Arbaa Minci ta'eeti jira. Taphoota torbee 17 taphateen tapha tokkos hin injifanne. Tapha 8 qixa 8 sagaliin mo'ame. Qabxii 8 sadarkaa 20ffaa fi akkasuma idaa goolii 13 qabaatee kan argamuu fi barichaan kilaba gara liigii olaanaatti bu'uudhaaf carraa bal'aa qabu ta'uu danda'eeti jira. Istaadiyeemii Bahar Daar taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa marsaa lammaffaa qopheessuudhaaf akka ta'e kan dhagahame. Egaa taphoonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan bara 2018 magaalota sadii keessatti kan taphatamaa jiran hamnoonatti magaalaa Adaamaa, Finfinnee fi Hawaasaatti akkasuma Dirreedawaa fi marsaa lammaffaan akkasuma istaadiyeemii Bahar Daaritti ni taphatamaa fi kan eegamu. Keessattuu bulchiinsi magaalaa Bahar Daar taphicha marsaa lammaffaa qopheessuudhaaf ifatti qaama dhimmi ilaalatuuf gaafii dhiyeessuu isaati kan odeeffanne.